Dadhabbii cimaa fi wantuma salphaa dalaguuf humna dhabuun mallattoo yeroo hedduu dhibamtoota dhukkuba tiruu sadarkaa cimaa irra gahaniiti. Ijji boora ta'uun aadaadhaan dhukkuba simbiraa jedhama. Dhukkubni tiruu yoo hammaatu yeroo tokko tokko ijji boora ta'uu danda'a. Garuu dhukkuba tiruutiin alas sababoonni ija boora taasisan jiru. Dhiita'uu miilaa, dhiita'uu garaa, dhiiga deebisuu mallattoowwan dhukkuba tiruu sadarkaa hammaataati. Dhukkubni tiruu sababa tokko qofaan kan dhufu miti. Dhukkubni tiruu ji'a 6 caalee dhibee tiruu gadi fagaate yookiin kiroonik jedhama. Isaaf ammoo hordoffii barbaachisaa fi gahaa ta'e yoo hin taasifne tiruu dadhabsiisee lubbuu dabarsuu danda'a. Irra hedduun dhukkuba tiruu yaala ammayyaatiin guututti fayyuu ni danda'a. Garuu tokko tokko guutumatti fayyisuun waan hin danda'amneef yeroo dheeraaf hordoffii barbaachisa. Dhukkubni tiruu hammaataan isa kami? Viidiyoo kana irratti gosoota dhukkuba tiruutii fi yaala isaanii ilaalchisuudhaan gabaabsee isinii dhiyeessa. Wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan maamila ta'aa. Dadhabbii hamaa, fincaan gurraacha'uu, lolloojjii, sagaraa daalachaa'uu, ijji boora ta'uu, fedhiin nyaataa hir'achuu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu. Mallattoowwan kunniin dhukkuba tiruu jarjarsaa yookiin acute jedhamu irratti kan mul'atudha. Haa ta'u malee dhukkubni tiruu yaaddessaa fi sodaachisaan gosa lama. Isaanis dadhabuu tiruu yeroo dheeraatii fi kaansarii tiruuti. Kunniin ammoo mallattoowwan adda baafatamaniin kophaa qabu. Dhukkubni tiruu yaaddessaan yeroo gabaabaa keessatti osoo hin taane dhawaataan hammaataa dhufa. Fakkeenyaaf vaayirasiiwwan tiruu haa ilaallu. Maqaan isaaniis hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E and G jedhamu. Kanneen keessaa kan yeroo hedduu baraman hepatitis A, B fi C dha. Hepatitis A yeroo hedduu dhukkuba tiruu hammaataa hin uumu. Namni hepatitis A dhaan qabame yeroo hedduu yaala tokko malee torbee 2 hanga ji'a 3 keessatti guutumatti dandamachuu danda'a. Namni dhibee kanaan qabame hundi mallattoowwan walfakkaataa agarsiisuu dhabuu danda'a. Keessattuu daa'imman irra maanguddoowwan irratti hammaachuu danda'a. Vaayirasiin hepatitis A dhukkuba tiruu hogguu geessisu mallattoowwan ijoon ho'a qaamaa, lolloojjii, baasaa, ijji boora ta'uu, fincaan gurraacha'uu, fedhii nyaataa dhabuu. Namni tokko vaayirasii hepatitis A dhaan kan hubamu nyaata balfameeni jechuunis hanqina qulqullinaatiin. Mallattoowwan waan wal fakkaataniif madaalliin laaboraatoorii erga taasifamee booda sababni dhibichaa hepatitis A qofa ta'uun erga mirkanaa'ee booda dawaa homtuu barbaachisuu dhiisuu danda'a. Sababnis qorsa dhukkubbiif kennaman kan akka paarastamooliyyuu yoo kan fudhatamu taate tiruudhaan waan si'aawuuf dhiibbaa irraan gahuu danda'a. Sanirra nyaata madaalawaa nyaachuu, baasaa fi haqqeen yoo jiraate ammoo san bakka buusuuf dhangala'aa gahaa fudhachuun barbaachisaadha. Vaayirasiin hepatitis A turtii isaa yoo geesse ofiinuu ni fayya jedhamee eegama. Garuu namoota muraasa irratti hamma baramee ol turuu fi deddeebi'ee rakkisuu danda'a. Dhukkubni kun akka nama hin qabne ittisuuf maloonni jiran maalidha? Maloota lama haa ilaallu. Tokkoffaan wantoota nyaataaf oolan fi meeshaalee nyaataa qulqullina isaanii eeguu. Lammaffaan ammoo talaallii vaayirasii hepatitis A dhaaf kennamu fudhachuu. Talaalliin kun daa'imman ji'a 6 hanga waggaa tokkootiif yeroo tokko qofa kan kennamu yoo ta'u, daa'imman waggaa 1 fi sanii olii akkasumas ga'eessotaaf ammoo garaagarummaa ji'a 6tiin yeroo 2 yookaan ammoo talaallii duraa fudhatanii ji'a tokkotti itti aanee ji'a 6tti yeroo 3f kennamuu danda'a. Namni talaallii guutuu hepatitis A fudhate waggoota walitti aanan 25f humna guutuu dhibicha ofirraa ittisuu argata jechuudha. Vaayirasiin tiruu yaaddessaan kanneen biroo ammoo hepatitis B fi hepatitis C dha. Sababni isaan kunniin yaaddessoo ta'aniif ammoo dhukkuba tiruu namarra turu geessuu waan danda'aniif. Vaayirasii hepatitis B yoo ilaalle
Hanga ammaa guutumatti qorichi kan hin argamnee fi guututti qaama keessaa kan hin bannedha. Haalli hepatitis B namaa namatti darbu akkuma HIV, walqunnamtii saalaatiin, haadhaa gara daa'immanii yeroo ulfaa fi tuttuqqii dhiigaatiin. Yeroo ammaa hepatitis B biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa jira. Vaayirasiin hepatitis B hubaatiin inni tiruu irraan gahu haala lamaan ibsama. Tokkoffaan dhukkuba tiruu jarjarsaa acute isa jennuun, lammaffaan dhukkuba tiruu gadi fagaate yookiin chronic isa jennuun. Namni tokko akkuma vaayirasii kanaan qabameen mallattoo agarsiisuu hin danda'u. Mallattoowwan kan mul'atan turtii ji'a 2 hanga 3 booda. Mallattoowwan dhibichaa namoota hundarratti wal fakkaataa miti. Namoonni muraasni mallattoowwan salphaa yoo qabaatan, namoonni kunniin ammoo mallattoowwan ciccimaa agarsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf ho'a qaama guutuu, fedhii nyaataa dhabuu, lolloojjii, garaa irra handhuuraa ol gara mirgaatiin waraansa qabaachuu, sagaraa daalacha baasuu, fincaan gurraacha agarsiisuu, ijji boorachuu fi haa ta'u malee namoota tokko irratti, keessattuu namoota qorsa tiruu irratti dhiibbaa geessan baay'isanii kan fudhatan yoo ta'e, dhugaatii alkoolii qabu baay'isanii kan fudhatanii fi yeroo tokkotti vaayirasii tiruu garaagaraatiin kan hubaman yoo ta'e, dhibee tiruu tasaa fi hammaataa ta'eef saaxilamuu ni danda'u. Kunis lubbuudhaaf sodaachisaadha. Yeroo kana dhibamtoonni mallattoowwan akka hanqina dhiibbaa dhiigaa, hanqina hafuuraa, uf wallaaluu, dhiita'uu miilaa fi garaa qabaachuu danda'u. Kun yoo uumame ammoo yaalli hatattamaa fi barbaachisaa yeroodhaan yoo hin kennamne lubbuudhaaf baay'ee sodaachisaadha. Rakkoon yaaddessaan biroo ammoo vaayirasiin hepatitis B kun dhukkuba tiruu gadi fagaate chronic isa jennuun san yoo kan uume ta'edha. Keessattuu yeroo dahumsaa daa'imman vaayirasii hepatitis B dhaaf saaxilaman carraan dhukkuba tiruu gadi fagaataatiif saaxilamuu isaanii guddaadha. Yeroo booda umrii ga'eessummaatiin namni vaayirasii hepatitis B dhaaf saaxilame garuu dhukkuba tiruu gadi fagoodhaaf saaxilamuuf carraan inni qabu xiqqaadha. Dhukkubni tiruu gadi fagaate yeroo booda madaa hin fayyine waan uumuuf kaansarii tiruutii fi tiruu hojii dhaabsisuuf saaxiluu danda'a. Nama tokko irratti vaayirasiin hepatitis B yoo argamu, yaalli kennamu rakkoowwan yeroo booda dhufan kanniin ittisuu irratti kan xiyyeeffatedha malee vaayirasii hepatitis B irraa guututti bilisa taasisuuf sadarkaa dandeessisu irra hin gahamne. Yeroo ammaa farri vaayirasii qorsi kennamu gosa 7tu jira. Dawaan kunniin yommuu fudhataman hammi vaayirasii hir'isuudhaan dhibichi akka hammaataa hin deemne taasisuu malee vaayirasicha qaama keessaa guutumatti hin balleessu jechuudha. Maloota hepatitis B vaayirus akka nama tokko hin qabne ofirraa ittisaniin keessaa tokkoffaan madaallii laaboraatoorii gochuu fi of eeggannoo gochuudha. Wantoota dhiigaan tuttuqqii qaban kophatti fayyadamuu. Malli lammaffaan ammoo talaallii hepatitis B fudhachuudha. Daa'imman hogguu dhalatan akka dhalataniin talaalamanii guyyaa 45 booda ji'a ji'aan yeroo 3f waliigalatti yeroo 4f kennamaaf. Waggaa 1 fi sanii ol umrii kamirrayyuu namoota jiraniif ammoo garaagarummaa ji'a 1 hanga ji'a 6tiin waliigalatti yeroo 3f kennamaaf. Namni talaallii hepatitis B guututti fudhate waggoota walitti aanan 15f guututti vaayirasii kanarraa of ittisuu danda'a jechuudha.